بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت وردفتها هي بقى رب ساعتي كان نسين جاي سنين جدا. إجا باية تكتوري وفاجرة وان توري في الليل فما سنين جتشا لقى ما نيالت توري أسمع ورد أجيتن الحمد لله فيا جرارين أجيني موت يوجد جدا. akkasitti du'aa naa gootanii warri du'aa naa gootan illee galatoomaa isiniin jedha dhugaa rabbititti waa hedduu hojjetuu fi akkasuma waa hedduu asirratti gadhiisuuf viidiyoo illee aga tokko numan qaba ture garuu mootiyyuu jechuudha naaf hin mijanne asii achi immoo naa mijata jedhee abdii qaba. Warreen haarawaa taatan laayik sheer sabiskiraayib godhaa siniin jedha warri mootiyyuu maatii taatan laayikii godhaa sheerii godhaa inni kun immoo maatii ta'an siniin jechuu barbaada. Akkasi ka hordoftoota kiyya inshallah gaafa biyya keenya kanatti as dhufani waa hedduutu nama harkaa bada. Wanti yoo achi jiran karoorfatanii dhufan hedduu namaaf akka yoo sanii namaa hin taatu garuu rabbiin haa taasisu. Gidillee himachuuf miti alhamdulillah wanni gide himadhullee hin jiru. Akkasin isiniin jedha tanuma YouTube irraa bade tanaa fi viidiyoos waraabee hinuman qabaa qophii wayiitirrallee ture eebba wayiitirrallee ture sanillee viidiyoo hin qaba jechuudha. Garuu waan isin ajaa'ibu yeroo dhuma editii godhee akkas gadhiisuu dhabe inshallah si'achitti mootiyyuu waan babbareedaa qabadhee dhufan isiniin jedha yoo rabbiin kiyya naa fedhe. Isin immoo laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan na jajjabeessa namni yoo inni hin jajjabaate waa gadhiisa malee akkasitti inshallah kanatti waan na hin jedhu jechaa fi akkasi kanallee viidiyoo isaa gadi dhiisamee kanaaf amma hin jira jechumaafiin viidiyoo gatti tanaa jechuudha gadi dhiisuu fi erga kana mootiyyuu jechuudha. Walla waan biraati irra ture jechuudha. Akkasii walumaa galatti kana fakkaata. Mee laayikii godhaa. Laayikii ilaalee viidiyoo biraa gadhiisaa isiniin jedha. Akkasuma wanta birallee wallahi hojjetuuf fedhii qaba jechuudha. Rabbiin na haa laaffisu sanillee kanuma argitan taha jechuudha. Akkasii namatu eebbifamaa isiin tuni ana taati nama bira taati isinitti hima jechuudha viidiyoo dhufu irratti. Akkasii isiniin jedha boleeyyan kee inshallah rabbiin isinirraa haa jaallatu warra immoo biyya namaa jirtan nagaan isin haa galchu isaa asii achi yaa jirullee rabbiin akka ta'u nuuf haa godhu. Silaa hagana hin badu jechuudha waa'ee diigaa kanaa fi wantoota hedduutu jira kana tuyyuu na balleesse. Mana jireenyaa nurraa diiganii osoo hin taane lafoota ittiin hojjanna innee gallee waa hedduutu keessa oolee garuu alhamdulillah ala kulli haal waan godhu ganallee rabbumatu beeka. Kanaaf haalaaf yaani nama harkaa babbadee fagadheechuu fedheeti inshallah walumaa galatti akkasii mi'aaga viidiyoo biraatti walitti deebinu kanumaan asumaan nagaan turaa isiniin jedha viidiyoo kanammoo inshallah akka laayikii bareeda kennitan abdii qabaa waan balleesseef immoo dhiifama. Assalaamu alaikum.